Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Har'ii ebela 6 bara 2016ti. Qophiin har'aaf qabnu tibbanaa fi mala jireenyaati. Tibbanaan keenya pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo obbo Heenok Gabbisaa waliin haasa'a. Malli jireenyaa immoo OPDO'n kaampaanii Oromoo ittiin dadhabsiisan malee ilmaan Oromoo kaampaanii san keessa jiranii miti. Akkuma barameetti dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma oduu har'aatiif gara dhaaba isaattiin isin dabarsa. Kamoltan oduu isaati kanaaf qabnu sin dhageessisaa naabasaa jiraati. Diddaan barattootaaf uummata Oromoo biyya keessatti ammas akkumatti fufetti jira. Bakka garaagaraatti barattoonni akka haaraatti diddaa kaasuudhaan karaa cufuu akkasumas dhaadannoo dhageessisuudhaan diddaa isaaniitti fufanii jiran. Bakka adda addaarraa odeeffannoon nu gahaa jiru akka hubachiisutti uummati ammallee diddaasaa bifa garaagaraatiin itti fufeera. Ilubbaa Booraa, godina Jimmaa, godina Shawaa Kaabaa, godina Shawaa Lixaa akkasumas Wallaggaa Bahaa keessatti barattoonni bakka adda addaatti hidhamtoonni hiikaman jecha sagalee dhageessisaniiru. Barsiisaa Tashoomaa Bongasee guutuu baatii darbe keessa jechuun Bitootessa 29 bara 2016 magaalaa Finfinnee keessaa qabamuun yeroo ammaa kana sabbataatti hidhamee akka jiru beekame. Maddeen keenya akka ibsanitti barsiisaa Tashoomaan Finfinnee naannoo Gooroo jedhamu keessa tika wayyaaneetiin qabamee hidhamuudhaan gara sabbataatti geeffame. Barsiisaa kun ogummaa kanaan waggoota 20 oliif Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Ejeree keessa barsiisaa akka ture beekameera. Booda kana immoo Tashoomaan bara 2005 hanga 2015 dhaaba mormituu Oromoo keessatti hirmaachuudhaan caffeef dorgomaa akka ture beekameera. Yeroo ammaatti immoo Tashoomaan koree hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalistii Oromoo akka ta'e oduun nu ga'e hubachiiseera. Haaluma wal fakkaatuun mooraa waraana Xollaa keessatti hidhamtoonni 7,000 ol ta'an hidhamanii akka jiran beekame. Hidhamtoonni kun harki caalaan Oromiyaa keessaa kan dhufan yoo ta'u gariin immoo naannoo Ogaadenii fi Gaambeellaa keessaa kan walitti qabaman akka ta'e beekameera. Hidhaa kan olaantummaan kan to'atan ajaja kan kennaniif gabaasa kan fuudhan dhalattoota Tigraay akka ta'e hubatameera. Hojii raawwii immoo kan gaggeessu biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa kan itti gaafatamaa biirichaa dhiyeenya kana hangeeffame Bazzuu Waaqbeekaatiin akka ta'e hubatameera. Qindeessitoonni kaampii waraanaa Xollaa immoo Qana'aa Yaadataa, Tashoomaa Dhugaasaa fi Tsahaay Nagaash dabalatee balloota manedhaa Oromiyaa fi poolisii Oromiyaa akka ta'e oduun kun dabalee addeesseera. Yeroo ammaa kana hidhamtoonni hedduu nyaata dhabuun dhugaatii gahaa dhabuu fi eegumsa fayyaa dhabuudhaan dararamaa akka jiran hubatameera. Agayoonaatti hidhamtoonni lakkoofsaan 45 ta'an akka kaampicha keessatti dhumanillee hubatameera. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qophaa'ina walisoo keessatti OPDO'n barattoota walitti buusuuf yaalte. Yaaliin kun garuu gootota barattoota Oromoon fashaluun beekame. Tokkummaa barattoota cimaa jiru kana sodaachuudhaan OPDO'n akkuma amalashii barattoota magaalaaf baadiyyaa addaan qooduudhaan yaaddee akka turte beekame. Haa ta'uti barattoonni nuti tokkuma gaaffiin keenyas tokkuma jechuun shira wayyaanee kana dura dhaabbachuun isaanii oduun nu ga'e hubachiiseera. Manedhaa keessatti hidhaaf dararaa guddaan kan irra gahaa ture dargaggoo Geetuu Baqqalaa Tolasaa addunyaa kanarraa ebela 5 akka boqote beekame. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Gudaritti kan dhalatee guddate Geetuun manedhaa Karchallee Ambootti wayyaanotaan reebichi guddaa irra gahaa tureera. Gootichi qabsaa'aan Oromoo Geetuu Baqqalaa Tolasaa wal'aansoo diddaa Oromoo keessatti lubbuu kaadiroota wayyaanee hedduu galaafachuudhaan hojii gootummaan kan yaadatamu. Erga hidhamee waggaa 11 kan lakkoofse Geetuun tarkaanfii sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa keessa mana hidhaa Karchallee Ambootti fudhatame keessatti harka qabda jedhamuudhaan hedduu reebamaa akka ture hubatameera. Reebicha kanarraa dandamachuu dadhabuun Bitootessa 5 bara 2016 wareegame. Sirna awwaalcha Geetuu guyyaarraa magaalaa Gudaritti akka raawwate oduun nu ga'e dabalee addeesseera. Godina Harargee Bahaa aanaa Kurfaa Callee keessatti lolaan balaa dhaqqabsiise. Aanichatti ganda qonnaan bulaa Urdaa qeessa maatiitti bokkaa cimaa kaleessa halkan keessa sa'aatii 2 irratti roobeen lubbuun daa'ima 2 darbeera.
bokkaa sa'aatii 9 hanga 4 rooba cimaa wal makuudhaan roobe kanaan galoo guddaa uumameen mana jireenyaa keessa dhaquuf haadhaaf ijoollee 4 wayita fudhatetti haatiif ijoolleen lamaan yeroo bararaman ijoolleen lama immoo lubbuun darbuun hubatameera. Yeroo ammaa kanas haalli wal fakkaataa uumamuu waan danda'uuf uummata akka of eeggatu ogeessoti qorannoo haala qilleensa hubachiisaniiru. Haaluma wal fakkaatuuf naannoo Ogaadeen keessattis balaa bokkaa guddaadhaan uumameen lubbuun namoota 28 akka galaafatame hubatameera. Naannoo Affaar keessattis haaluma wal fakkaatuun balaan guddaa akka dhaqqabe oduun nu ga'e hubachiiseera. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Beeksisa qabnaa dhaggeeffattoota keenya konyaan adda bilisummaa Oromoo Victoria ayyaana guyyaa gootota Oromoo kan bara 2016 haala addaatiin kabajuuf qophiitti akka jiru beeksisa. Ayyaanni kun ebila 9 bara 2016 kabajama. Sa'aatii 2 eegalee bakkisa Flamington Community Center 25 Mount Alexandria Road Flamington Victoria 3031 akka yeroon argamtanii gootota keessan kanneen dhiigaaf lafee isaaniitiin Oromiyaa irraa ijaaran kanneen Oromoof Oromummaa itichan akka yaadattan dhaamsasiniif dhaama. Koree konyaa adda bilisummaa Oromoo Victoria. Hawwiin Geetuu Baqqalaa lammiisaa bararuudha roorroo alagaa jala. Qabsoorraa takkaan teenye hawwiinsaa galman geenye seenekaa gara dachee lammiif lubbuu gumaachee. Diinaaf hin jilbeeffannee Geetuu Baqqalaa dhiira lubbuu kaayyoon jijjiira hidhamee dararamuu duubatti hin jenne lamuu. Kaayyoon ati kufteef galma ga'uu nafu goota akka kee dhabne goota akka kee dhabee lammiin galee rafu. Jaalleewwan akka kee kumaatama dhabne hawwii kee galmaan geenya diinan gadhiifnu qabne nagaan boqodhu Geetu. Qophii tibbanaa. Bitoota 2 biyya UK magaalaa Londonitti waldaan qorannoo Oromoo korasaa walakkaa waggaa taa'ee ture. Kana irratti maaltu dubbatame laata? Eenyutu maal dhiyeesse? Mata dureen marii kanaa maalinni booda'oo gadaa kana keessa dhi'oota hafan keessatti maaltu godhamuudhaaf yaadamee jira? Kan jedhu irratti keessummaa qabna. Pirezidantii waldaa qorannoo Oromoo gadaa kanaa keessummaa keenyadha. Kana irratti xiyyeeffata qophiin tibbanaa keenya irraa dhaggeeffattoota keenya nagaa Rabbiin hin daganne hanga xumuraatti nu waliin turaa jenna. Obbo Henook Gabbisaa guddaa galatomaa yeroo keessanii fi mee itti fufna. Obbo Henook Gabbisaa pirezidantii waldaa qorannoo Oromoo gadaa kanaa maal xiyyeeffatanii qora keessan baranaa kana? Qorri baranaa kan xiyyeeffatu waa'ee Oromoo waa'ee siyaasa dinagdee hawaasummaa addunyaa keessatti Oromoon bakka maalii qaba kan jirudha. Kanumaan wal qabatee waa'ee sarbamiinsa mirga namoomaa kan jechaaf saamicha lafaa uummata Oromoo irra qaqqabaa jiru ilaalchisee qorannoo baay'ee dhiyaate namoonni hedduun namoonni 250 ol lakkaa'amanii dhufu jennee eegaa jirra. Kan irratti qooda fudhatan hayyoota Oromoo qofa moo yookaan namoonni Oromoon taane jiraatan illee eessa irraati yookaan immoo yuunivarsiitoota beekamoo irratti qooda fudhatanii maal xiyyeeffata qorannoon isaanii? Qorannoon isaanii kan inni irratti xiyyeeffatu waa'ee Addis Ababaa maaster pilaanii ilaalchisee gama seeraatiin seera addunyaatiin akkasumas seerota biyyoota gurguddatanii keessatti akkamittiin ilaalama kan jedhu irratti namoonni Oromoo hin taane yuunivarsiitii kan akka Washington and University School of Law irraa namoonni lama dhufanii waraqaa dhiyeessanii akkasumas immoo yuunivarsiitii Finfinnee irraa Oromiyaa irraa Profeesariin Oromoo tokko dhufee waraqaa dhiyeessee jira. Hayyuuleen Oromoo kan biyya Ameerikaa jiraatan biyya Kanaadaas kan jiraatan waraqaa isaanii dhiyeessanii jiru jechuudha akkuma walii galaatti. Amma akka jalqaba irratti jettanitti dhimmi Oromoo fi Oromoon eessa jira addunyaa kanarratti yookaan maal fakkaata kan jedhu akka qorannoo keessan irraa hubattanitti eessa jira dhimmi Oromoo fi Oromoo beeksisuu kun qabsoon Oromoo kun gabaa addunyaa irratti yookaan siyaasa addunyaa irratti yookaan addunyaa irratti beeksisuu irratti maalirra ga'eera akka kora keessan kana irratti argametti? Akkuma beekamu kan siyaasi addunyaa fi gabaan addunyaa wal makee gaggeeffama. Siyaasii fi gabaan waliin gaggeeffama. Kana keessatti Oromoon bakki inni qabu bakka gadi aanaadha. Kan Oromoo Itoophiyaa kan darban kan amma jirus uummata Oromoo seenaasaa, afaansaa, aadaasaa, dinagdeesaa waan hundumaa dhoksuudhaan awwaaluudhaan uummanni Oromoo ga'ee akka hin qabne gochuudhaan kan dhiyeessaa turan waan ta'eef Oromoon siyaasaa fi dinagdee addunyaa kana keessatti
influential yookaan immoo uummata iddoo guddaa qabaachuu danda'u akka ta'e kanaan dura kan namni agarsiisan jiru amma garuu qorannoon adda addaa dhiyaate kun kana beeksisaa jira jennee amanna. Akkuma jettanitti gabaan Oromoo gadi bu'aadha yookaan hin beeksifamne kunis sirnoota darban kana turra miidhaa isaanirra godhanirra jedhameera. Kana booda yookaan qorannoon kun mootummaa UK irratti kan inni odeeffannoo yookaan immoo hubannoo gahaa kennuudhaafiif gahee inni taphatu yookaan immoo hawaasa UK irratti kan inni jijjiirama fiduu danda'a jedhamee eegamu jira yookaan immoo hayyoota Oromoon kan isaan amma godhuudhaaf qophaa'an qorannoo kanaa booda jira Boynok. Tokkoffaa qorannoon kun walitti qabamee gara gama kitaabaatiin maxxanfamuu ni danda'a gara joornaalii Oromoo maxxanfamuu danda'a. Kana duwwaa osoo hin taane mootummaa hawaasa UK keessatti namoonni tokko dhufanii kan dhaggeeffachaa turan ni jiru. Gama poolisii yookaan immoo tarsiimoo biyya isaanii gaafa qopheessan akkasumas tarsiimoo foreign policy kan gara Itoophiyaatti gaafa qopheessan keessatti dhimma loogii gochuu yookaan immoo influence gochuu irratti ga'ee guddaa qabata yaada jedhuu fi abdii jedhu qabna. Isa kanarrattis akkuma beekamu waldaan qorannoo Oromoo hayyuulee Oromoo irratti kan durfamuu fi beekumsa waa'ee Oromoo kan maddisiisu waan ta'eef gaaffii waa'ee Oromoo irratti qabaatan kan jiraatan yoo ta'e mootummaa UK ta'uu hawaasa UK ta'uu waldaa qorannoo Oromoo kana akka qaama biriifii adda addaa dhiyeessu yookaan immoo ibsa adda addaa akka kennuuf akkuma kanaan dura European Union Parliament irratti akkuma waldaan qorannoo akkuma biriifii adda addaa kenne ammas immoo kennuu danda'a abdii jedhu qabna jechuudha. Amma akka kaasanitti namoonni muraasa argamanii jettanii namoota warra murteessoo ta'an jechuun siyaasa keessaati immoo affeerraa keessaniin immoo fedhiidhaan dhufan immoo akkami wanti irraa eegamu jira jararra. Namoonni akademiyaa keessa jiran kan dhufan ni jiru UK irraa kan dhufan ni jiru. Kan immoo osoo hin affeeramanis dhufanii dhaggeeffachuu waa'ee Oromoo baruus dhaga'uus kan fedhii qaban akka nama dhuunfaa tokkootti ta'anii kan dhaggeeffatanis waan jiran natti fakkaata namoota hedduu argeera. Asirratti waldaan qorannoo Oromoo maal godheeraayyuu gama mootummaatti dhiyaatee biyya keessanitti qopheessinaa magaalaa guddoo Londanitti bakka seerri addunyaa bahutti qopheessinaa kanaaf kottaa dhimma Itoophiyaa fi Oromoo irra ilaallatudha maaliif mootummaa kana isintu gargaaraa jira kottaa irratti hirmaadhaa kan jedhamee kaka'umsi godhameeru beeksisuuf waamichi godhameeru tureyyuu gama oosaati. Ni jira akkuma beektu konferensiin kun kan inni gaggeeffamaa jiru University London School of Economics jedhamudha. University London School of Economics jechuun kan tarsiimoo waa'ee dinagdee waa'ee siyaasaa biyya kanaatii fi biyya hundumaa irratti addunyaa irratti harka olaanaadhaan beekamtii guddaa kan qabuu fi mootummaa biyya kanaas kan harka keessatti galfatee qabu waanta ta'eef yuunivarsiitiin kun OSA waliin yookaan immoo waldaa qorannoo Oromoo waliin paartinarii godhee walii galee konferensii kana gaggeessuunsaa waa'ee Oromoo baruudhaaf waa'ee Oromoo hamma tokko hubachuudhaaf fedhii fi jaalala akka qaban murteessaa. Garuu kanarra darbee osaan wanti inni gochuu qabu akkuma kanaan dura gochaa ture jechuudha. Waraqaa gaggabaabduu adda addaa biriifii adda addaa qopheessuudhaan doobii gochuu paarlaamantii yookaan immoo mana maree biyyoota kanaa irratti yoo isaan gaaffii adda addaa qabatan waa'ee Oromoo waa'ee saamicha uummata Oromoo ibsa adda addaa kennuu ni danda'a carraansaaf waan jiru fakkaata. Isin akkamittii fi maaliif London filattan barana waldaa qorannoo keessanii dhugumadha waldaan qorannoo Oromoo seenaa lammaffaa hojjetaa jira bara darbeedha kan inni jalqaba Ameerikaa keessaa ba'e barana lammaffaadha. Bara darbe Munikitti qophaa'ee Jarman keessaa barana Londanittidha. Akkamittiif maaliif filattan laata isin London? Tokkoffaa kan walakkeessa waggaa Awurooppaa matta'u turre jira kana waan murtaa'edha. Osaan bakka Oromoon jiru hundumaa dhaqaa Oromoon immoo kan inni jiru Awurooppaa jira, Afrikaa jira, Ameerikaa jira. Kun kanaan dura wanta ta'uun irra turedha. Amma garuu waggaa darbe wanta Munikit ta'eef amma Awurooppaa ta'uun akka irra jiru murtaa'ee haa ta'uuti Londanitti immoo mata dureen konferensii kanaa waa'eedhuma Oromoo and Global Economy wanta ta'eef kanaaf immoo kan fiitii godhu yookaan immoo institution yookaan manni barnootaa olaanaan dhimma kana adda durummaadhaan akka biyyoolessaatti beekamtii waggaa dhibboota hedduu kan qabu London School of Economics kun akka waliin dalaguu dandeenyu konferensii walii qopheessuu kan dandeenyu yaadan dhiyeessineef waan itti walii galaniif as Londonii filachuu dandeenyu jechuudha. Bara darbe waldaan qorannoo Oromoo Munikitti goyita dhiyeessu seenaa Oromoo waliin qabsiiseetu jedhama. Fakkeenyaaf Oromoonni bara durii keessa bifa gurgurtaanis dhufanis haa ta'u maaliif saba naannoo Bavaariyaa Munik jiru faana Oromoon hidhata qaburraa bilillee fa'ii walii hidhatamee warra seenaa Oromoo barreessuunis walitti qabatamee achirrattidha jedhameetu dhiyaate. Tarii kanaa walitti qabataa laatan isinillee London fidhattan moo akkuma amma kakkaastan kanaan laata Londoniin kan filatan? No, Londoniin kan filanne waa'ee dhumti dhimmi waliigalaa mata dureen konferensichaa financial district biyya lafaa jechuudha. So financial district biyya lafaa waan ta'eef murtiin dinagdee murtiin finaansii biyya lafaa impact godhu biyya kana keessaa eegala Ameerikaatti aanee jechuudha. So isa kanaaf asitti aanne waa'ee Oromoo explain gochuu
jechuu qorannoo waa'ee Oromoos gaggeessuun sababu kana wanta biraan tokko. Biyya ammasiin qorannoo kana gaggeessitan tokko biyya adda dureedhaan mootummaa Itoophiyaa gargaartudha. Gama poolisii leenjisuutti kan leenjisuu meeshaa tikaa basaasaa kennuudhaan waraanallee leenjisuun alatti immoo maallaqa gargaaruudhaan yuukeen motamti. Mootummaan Itoophiyaa immoo gargaarsa yuukee irraa argatuun Oromoo hidhuu ajjeesuutiin himatamaa jira. Kanaaf achitti koraa walakkaasaa gaggeeffatuun kun jijjiirama fidaa yookaan immoo kan isin kana gootan biyya keenya keessatti Oromoo keenya akkas godha jettanii wanti isin itti himtanii waldaan keessan jechuudha. Waldaan qorannoo Oromoo jijjiirama tokko fiduu danda'u gama siyaasaatiinis haa ta'u gama dhiibbaa dippiloomaasiitiinis fida Oromoon isinirraa eeggatu jira Obbo Henook. Of course. Waldaan qorannoo Oromoo waldaa uummata Oromootiin hundaa'edha. Waa'ee beekumsa Oromoo fi waa'ee Oromoo qaama kamittiyyuu fuula taa'ee bifa qorannoo irratti hundaa'een sodaa tokko malee kan itti dubbatudha. Jijjiirama fida inni isaansaa mootummaa sana irratti hundaa'a. Garuu dirqamni fi responsibilitiin waldaa qorannoo Oromoo inni jalqabaa waa'ee uummata Oromoo fuulatti mootummaa kamiiniyyuu beeksisuu saamichaa fi ajjeechaa uummata Oromoo irra ga'aa jiru ilaalchisee dubbachuu gargaarsa mootummaan UK mootummaa Itoophiyaatiif kennaa jiru gargaarsa kan ittiin uummata keenya ajjeesaa jiru fi isaa jiru akka ta'e mootummaa kanatti ifaatti himuu dabalateeti jechuudha. So qorannoon har'a dhalli dhiyaatan hundumtuu mootummaan kun akka rakkina qabu waliin wal qabatee wanta baay'eetu ka'e isa kanaaf mootummaan UK kun kana fudhachuu danda'a dhiisuu danda'a kun kan osaa miti. Garuu osaan jajjabinaan taa'ee qorannoo hojjetee qorannoo empirical waan hojjetee itti ibsuun dirqama osaati. Isa kanaaf akka dhaaba Oromoo tokkotti osaan waa'ee beekumsa Oromoo yookaan immoo Oromoo knowledge maddisiisuudhaan namoota kamittiyyuu explain gochuuf dirqamaaf qaba. Waggaa kana jedhamu tarii waldaan qorannoo Oromoo akkuma namoota hayyoota tokko qorannoo isaa mata adda addaa irratti gaggeesse namoota adda addaas affeere galma tokko keessatti wal gaamee Landan keessatti galma gaafatee galma argatee galma sana irratti walitti mee galuu qofa moo yoggaa itti himna waggaa jettan maa jechuudha. Isa maxxansuutiin ala mootummaa UK yookaan Landanii kana wanti dubbisan jira jechuudha Oromoo laalchisee qorannoo kanaa booda qorannoon. Amma osaan biyya kana gaafa dhufu Landanii gaafa dhufu yuunivarsiitonni adda addaa osaan akka biyya kana jiru waan dhaga'anii waa'ee Oromoo protestii fa'aa maal akka ta'e osaan akka qobaatti akka dhaqee briefii akka godhuuf kan gaafatan jiru. Eventii public eventii fi private eventii kan osaan affeeran jiru. So achirratti deemuudhaan osaan waa'ee uummata Oromoo explainii godha jechuudha. Qorannoo hojjetame irratti hundaa'ee explainii godha. So isa kanaafi kaayyoo osaa maal akka ta'e jira. Kaayyoon osaa waa lama. Inni tokko beekumsa maddisiisuu inni garbaan immoo beekumsa kana tamsaasuu yookaan distribuute gochuudha. Isa kanaaf osaan kana successfully dalagaa jira. Osaan qaama siyaasaa miti. Qaama siyaasaa ta'uunis irraa hin eegamu. Osaan qaama siyaasaa kamiiniyyuu kan hordofu miti. Dantaa uummata Oromoo ilaalchisee olaantummaadhaan waa'ee beekumsaa fi eenyummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo haala eegsisuu danda'uun qorannoo gaggeessee qorannoo kana immoo uummataaf ifa gochuu. Uummata Oromoo siyaasaan bakka hin osaan uummata Oromoo kan bakka bu'u qorannoo uummanni Oromoo kana fakkaataa identity yookaan eenyummaan Oromoo kana uummanni Oromoo uummata sabboonaadha uummata rakkina akkasii keessa jirudha kan jedhu haala addunyaa waliin wal qabsiisee audiensii yookaan immoo dhaggeeffatoota bifa adda addaa jiran hundumaatti beeksisu waan ta'eef. Tarii amma UK keessaa yuunivarsiitoota keessaa yookaan immoo gama mootummaatti hidhata qaban kallattiin illee ta'uu baate karaa harka duubaatiin kan qorannoo dhiyeessan jiru yookaan immoo biyyoota biraarraallee yookaanis immoo qaamota adda addaa dhageettii qaban qorannoo dhiyeessan yoo maqaa dheeruun danda'ame. Human Rights Watch irraa New York irraa kan qorataan Human Rights Watch dhiyeessee jira. Amnesty International irraa kan dhimma Itoophiyaa ilaaltu dhuftee ni dhiyeessiti. Isa kanaaf namoonni adda addaa kan Oromoo hin taane akka dhiyeessan filachiifnee jiraachuu. Tole obbo Henook Gabbisaa pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo gadaa kana. Mee gadaa keessan keessatti maaltu adda ta'e obbo Henook? Gadaa meeqa farra jirtu isin amma? Ani gadaa 30 jira. Gadaa kanatti wanti adda ta'e tokko ani dargaggeessadha. Dargaggoonni Oromoo hedduun osaatti dhufuu qabanii kan sarvii gochuu qabanii dargaggoon ala taa'ee kompleenii gochuu yookaan immoo bileen gochuu qofa osoo hin taane waan danda'u waan beeku hamma dandeettii isaa kontribiut gochuu adaraan uummata keenyaa harka keenya irratti waan kufaa jiruuf gaafatamummaa guddaan waan irraa eegamuuf wal harkaa fuuchuudhaan gara hojiitti seenu jechuudha. So isa kanaaf kaayyoon koo inni tokko gadaan koo osoo hin dhumin dura namoota dargaggeessa ta'an ijoollee diyaasporaa keessa jiraatan ijoollee biyya adda addaa jiraatan achi fiduudhaan akka isaan waa'ee Oromoo caalmaatti akka isaan
qorannoo gaggeessan gochuu danda'u jechuudha. Obbo Heenok Gabbisaa pirezidantii waldaa qorannoo Oromoo gadaa kana kora keessan walakkaa waggaa Londanitti gaggeessaa jiranitti hundaa'ee yaada raadiyoo sagalee Oromoo waliin gootaniif guddaa galatoomaa fayyaa ta'aa Obbo Heenok. Akka fayyaa ta'aa hadee Waldaan deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa walgahii mirga namoomaa Awustiraaliyaa Melbourne keessatti qopheessuutti jira. Walgahiin kun eebila 16 kaasee haga 17tti Melbourne keessatti gaggeeffama. Walgahii guyyaa lamaa kun dhimma mirga namoomaa Oromoo, dhimma baqattoota Oromoo fi haala Oromiyaa irrattis yaada ijaaraaf furmaataa ni dhiyeessa eegama. Walgahii kana irratti falmaan mirga namoomaa Dr. Trevor Truman Ingiliiz irraa Awustiraaliyaa dhufuun hirmaatu. Dr. Trevor Truman waggoota 30 oliif dhimma Oromoo irratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiraachuun isaanii kan beekamu. Dr. Trevor Truman bakka argamanitti walgahiin yookaan fooramiin guyyaa lama gaggeeffamuuf jira. Walgahii kana irratti hirmaachuudhaan mirgi namoomaa Oromoo akka kabajamuu fi Oromoon nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu gahee keessan gumaachaa. Waldaa deeggartuu Oromiyaa Awustiraaliyaa. Akkam jirtu dhageeffatoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. OPDO'n kaampaanii Oromoo ittiin dadhabsiisan malee ilmaan Oromoo kaampaanii san keessa jiranii miti. OPDO'n afaan Ingiliffaatiin Oromoo People Democratic Organization jedhama. Kaampaaniin kun warra TPLF'tiin ijaarame. Hajaa isaaniitiif ijaaramelle. Kanaafuu namni achi keessattillee qaxaramu nama hajaa isaanii kana tajaajilu jedhameeti warra bikkamu yeroo baay'ee achi keessa qaxaranii jechuudha. Namni isaan barbaadanillee yeroo baay'ee nama yaaduu hin dandeenye, nama uf hin beekne, nama saba ofiitiin dhaabanne, nama waan jedhaniin fudhateeti ajjeesoo jedhanii ajjeesu, hidhiyoo jedhanii hidhu, saamiyoo jedhaniin saamu, kana dubbadhoo jedhanii itti kennan dubbatu, fakkii akka ispiikerii jechuudha. Teeppiin isaanii ispiikeriin kaampaanii san jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee OPDO'n maaf akkana taate, OPDO'n maaf akkana taate jedhaa namni ilmaan Oromoo achi keessa jiran komata. Kaampaaniin kunuu qaraa wanti ijaarameef Oromoo dadhabsiisuuf. Oromoo wanti dadhabsiisuuf kaampaaniin kun yoo Oromoon dadhabe malee qabeenya isaatiif jireenya isaa kana saamaniiti ittiin duroomaniiti ummata kana ukkaamsanii waggaa dheeraarra ta'anii jiraachuu waan hin dandeenyeef OPDO'n barbaachisee jechuudha. Yeroo ammaa yeroo kaampaaniin kun akka gaaritti hojjechuu dadhabee ummata isa jala jiru kana to'achuu dadhabee qabeenya akka barbaachisu saamuu yeroo dadhabu jidduu kanaa ka'a jedhaniiti waraana itti erguun dhufee jechuudha. Maaliif uduu amma OPDO organizationiin jedhu kun dhaabni OPDO jedhu kun dhaaba Oromoon qara ijaareeru ta'e yeroo Oromoo ajjeesani irra dhaabattuu jechuudha. Silaa bayeeti waan tokko hin godhaa jechuudha. Namoonni ilmaan Oromoo achi keessa jiran ka yaada kana uduu beekaniif uduun beennillee fudhataniiti dhuga jedhanii ittiin deemanillee hin jiran. Warri jiruu qara jiraatanii hin beenne argachuun kenna mana guddaa baadiyyaarraa magaalaa galanii makiinaa oofuu mana gurguddaa keessa galuu qawwee qabachuu hoteela buluu olii gad deemuun kunniin akka waan guddaa wayii keessa jiraniiti itti dhaga'aniiti sababa waan san argachuuf jecha warri waan adda addaa godhanillee hin jiraa jecha. Garuu wantummaa amma Oromiyaa keessatti ta'ame kunniinuu hedduun isaa sababa OPDO duun taane sababa ilmaan Oromoo OPDO keessa jiraniin ta'e jechuudha. Wantummaan didiqqaa nama biyya keessa mul'atu kunu sababa ilmaan Oromoo waan Oromoo waa ofii guddifachuuf fedhii qabanirraa wanti amma ta'ame jechuudha. Akka yaadaatitti OPDO'n kanaaf amma namni yeroo baay'ee ati OPDO ati akkasi ati akkana wanti waliin jedhuufu san OPDO jechuun akka yaadaatitti OPDO'n haarawaan dhalanne paartii kaampaanii kanatu warra TPLF'tiin ijaarame malee OPDO'n Oromoo gaafa caburraa jalqabeeti OPDO'tu jira jechuudha. OPDO'n yaadni kun diina gargaareeti kaampaaniin jechuun sisteemni diina gargaareeti sabni Oromoo kun akka cabu akka dadhabu akka inni ol hin beenne akka inni ardii tanarraa dhumatu waakkatamu dhokatu qabeenyi isaa saamamu akka inni wallaalu rakkoo amma inni keessa seene kan akka inni keessa seenu godhuuf sisteema lafa kaa'amee jecha. Kanaaf namni yeroo walitti dallanullee ati OPDO waliin jedha. OPDO'n sisteema. OPDO'n kaampaanii namaa miti
Kanaaf namichi akka kaampaaniin kun ilmaan Oromoo miidhaaru ajjeesisaaru rakkisaaru yeroo argu kanaaf keessaa badeeti waraana seena biyya baqaatiif baqata achi keessattuu dhossee waan adda addaa uummata Oromootii godha. OPDO kaampaanii san eenyu akka bulchu rakkoo miti. Maaliif namichi achi kaa'an sun Juunaddiiniin ta'uu danda'a, Alamaayyoo ta'uu danda'a, Muktaariin ta'uu danda'a, abbaa fedhe yoo ta'e humna waan qabu hin jiru jechuudha. Humna wanti waan jalaa waan san qabeeru jechuudha. Wanti jalaan qabeeru security, military, economy. Namichi gubbaa jiru kun namicha mindaa kennanii fi waa hojjedhu yaanii hojjetu jechuudha. Humaa humna wayituu hin qabu. Kanaaf Muktaariin komachoo, Juunaddiiniin komachoo, Hasaniin komachoo, Alamaayyoo komachoon nama Oromoo irraa humaa bu'aa wayituu hin qabu. Abbaa fedhee achirra keente sisteemichiin exactly sanuma dalagaa jechuudha. Isaan haga isaanii danda'ameef moonaa bilisummaa jedhu kanarraa gara mootaa garbummaa. Maaliif yeroo kaampaanii kanaas ijaaran maqaa isaa kanaa yoo argitanii jiraattan xiinxallitaniiti Oromoo Dimokiraatik jedha. Maaliif akka waa already ati bilisa baatee dimokiraasiin callaan si hafe wanti qara sirra jiru martuu sirraa ka'eeti atiin dimokiraasii si barbaachisuuti kakaaniran. Bilisa si baafneerra garbummaa jala turte ama bilisa si baafneerra dimokiraasii si barbaachisa. Dimokiraasii kana ammoo sii kennina. Suuta dhufa maali muuxannoon qabdanii isin suuta dimokiraasii kana isinii finna. Kunuu maal godhu yaada ani garbummaa jala jira yookiin ammoo bilisa ba'uu qaba jettee ati qabdu sani si jalaa balleessu. Qaama gara bilisummaa yaadu mara shororkeessitu fixaniiran. Warra waan didiqqaa achii gadi illee gaafatu gara si oofaaran waan maqaa Oromoo qabu mara. Waggaa dheeraa irraa fudhate Oromoo. Wanti jarri amma godhaaru kun waan amma halkan tokkoon ta'ee miti. Oofanii nama mara gara foonaa garbummaatitti deebisuu irra hojjetaaran. Kaan araara jedhaniiniti, kaaniin lafa kennuufiif, kaaniin angoo jedhaniiti hujii kennuufiif, waan adda addaa kennaniifit kaaniin kaardii kana fudhattu malee hojiin qabattu jechuudha. Waan adda addaa godhanii kaan kaborra biizinasa ammoo yoo akkana goone biizinasa kana si jalaa cufsiifna yoo akkana hin taane akkana si goona jedhaniit waan adda addaa godhanii kaampii najiseessiitii keessa seensa jechuudha. Matamaanillee akka itti bilisa hin taane fuudhaniiti moonaa san keessa si naqanii jechuu kaampaanii san keessa. Kaampaanii san keessa kenna turee jedhan. Kaampaanii kennaa hojjeta. Namnillee yeroo ati baatu ati OPDO siin jedha. Kana keessatti maaltu dhalata? Ati OPDO lakkaan OPDO miti. Ani qabsaa, ati sabboonaa, ati gantuu, ati galtuu, ati maali jetta. Ilmaan Oromoo akka ilmaan Oromootiin wallaaluu hanqataniiti. Qalqala diinni ijaareef keessatti ati qalqala san keessaa dhufte, ati qalqala kanaa dhufte, ati qalqala sanii dhufte, ati qalqala kanaa dhufte jedhaniiti maqaa alagaan sisteem alagaan lafa kaa'ee fi tiraafikii itti uumee isaan nagayaa waa ofii hojjetatan kana keessatti waliin wacaa oolaa jechuun namni. Ilmaan Oromoo ilmaan Oromooti. Qalqaluma feete keessa yoo jiraatte warri si miidhu hennaa maraa qalqala feete keessa illee yoo jiraatte sin dhiisu. Kaampaanii OPDO kun ummata Oromoo miidhee warra TPLF ammoo fayyadamuuf warra TPLFitiin ijaarame. Ilmaan Oromoo ammoo kaampaanii kana keessa hin hojjetan. Ilmaan Oromoo kanaaf OPDO mitii jenna. Kaampaanicha santu OPDO malee. Mee ilmaan Oromoo kaampaanii ofii keessa hojjetan san waa'ee Oromoo akkamitti akka morman haa dhageeffannu. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለ ማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል ድምሽንፍኔ ፊ መጋሎታ ጉዲና አዳ ኦሮሚያ ናናዋ ፍንፍኔ ዋይ መጋሎታ ሚቲ ጋፈኙማቲ ከናፉ kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirruuf. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩን ነው ይዞ ማደግ ያለበት። የኢፌድሪ
ህገ መንግስት ላይ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የልማት ስትራቴጂና ፖሊሲ የሚቀረጸው በህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው የሚለው heerri mootummaa keewwanni 89 ifatti kakaa'utti karoorrii fi imaammanni misoomaa hirmaannaa hawaasaatiin bocama pilaanii kana irratti kummaaf dagatamee waan hunda erga xumurreen booda gara hawaasaatti kan finnu dhimmi kun rakkoo hin ta'u adeemsa waggoota lamaan darbaniif qophii pilaanichaa irratti gochaa turre hoo hin gufachiisu ወደ ተግባራዊነቱ እየሄድን ያለን ከሆነ ለምሳሌ የኦሮሚያ ልዩ ዞን በኦሮሚያ ክልል ስር ነው ያለው ፕላኒ ከና ሆጂራ ኦልቹፍ ዴማ ጅረታናን ጎድኒ አዳ ኦሮሚያ ናነው ፍንፍኔ ቃማ ናነው ኦሮሚያ ዋን ታቴፍ qaamni naannicha keessatti aangoo olaanaa qabu caffeen dhimmicha irratti mari'ate murtoo utuu hin kennin pilaanicha hojiirra oolchuun mootummaan federaalaa aangoo naannolee waan dhibe fakkaata. Dura miseensonni caffee irratti mari'atanii waliigaltee ragaamuu qaba. Wanta manu asitti irratti haasa'aa jirru dhimma uummata Oromooti. Dhimma uummataa irratti haasa'aa jirra. Kanaaf abbaan dhimmaatu bakka kana hin jiru. Abbaa dhimmaa biraan gahuu qabdanii dubbii tana dura. Kun ansinii hojjedheeraatii fudhadhaa waan hin jedhen bulaa jechuudha. Kanaaf naannoon Oromiyaa wanti inni keessatti hirmaachaati jiru beekamuu qaba. Kanaaf ilmaan Oromoo kaampaanii ilmaan Oromoo dadhabsiisu, laamshessu, saamu Oromoo balleessu keessa ilmaan Oromoo achi keessa seenanii hojjetanii haa ta'u Oromoo waan ta'aniif jecha yeroo baay'ee wanti hamaa Oromoo irra yeroo dhufuuf deeman warri ubbeekan waa'ee Oromoo hin mormanii jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jiran maratti kaampaanii Oromoo ka faayidaa Oromootiif dhaabate ka bilisummaa Oromootiif dhaabate keessatti ilmaan Oromoo dandeettii fi beekumsaaf qabeenya fi akka gumaachuu danda'an wal jajjabeessaniiti kaampaanii Oromoof ta'u akka ijaaraniif ka jiru akka jajjabeessan asuma isinii dhaamna fayyaa ta'a.